afaan qabiin kanan dubbadha akka dubbachuu na rakkisa. Yeroo tokkos Kanaadaa moo'eessatti ilmi nugusaa dhufeetoo afaan ani nuti dandeenyu nu dubbadhaadhaan jedhee ture. Haras ilmi nugusaa luun baada maaram nu dhufee afaan keenya naga'u jaa kanaan rakkisa. Kanas ta'u sana protokoli baay'ee jaan beekne yeroo si akka nu jalaan deemne daddafeetanii afaan Oromootiin dubbadhaa warri danda'anii warra isaan bukkee jiranii tiraansleetii akka godhananii waamicha dabarsaa. Waa lama gubbaatti bu'ii lama gubbaattanii sinitti himuu barbaada. Bu'ii lama baan kan dhaabbii keenyaa fi kan qabsoo saba Oromoo. Kan dhaabbii keenyaa yennaa dura dhaabbiin keenya uumamu namni baay'een karaa baay'ee nu shakkaa ture. Kanaaf gargaarsa argachuunis nu rakkisaa ture. Maal goone seeta waajjira argachuu kiraayee fudhachuu dadhabnaa innaa sanas rakkoon isaa jira karaa mootummaas karaa qarshiisi. Mana miseensa keenyaa tokko jaajaan birrii 100 kaffalleetu waajjira waggaa tokko itti dhimma baanee jechuu gooti. Waajjirri jiraachuu adiraashaan jiraatu malee moo mirchaa murtiin eeyyama namaan kenna. Birrii 100 kaffalleetu wajjin jiraanne. Sana boodee immoo mootummaan innaa sanaa istuudiyoo wayii nuu kenne. Mana fincaanii qabdi natti fakkaata malees. Istuudiyoo sana keessa immoo teenyeetu warra galma Milikii qabeessa qabee biyya Itoophiyaa jiran kana hunda qabatee jiru wajjin dorgomnee barcuma baay'ees arganne. Warra gurguddaa isaanii jedhamus warra Oromiyaa guutuu bulchaa tures Itayyaatti, Kofaleetti, Walisootti, akkuma Baqqalee Demmaa jedhee Shashamanneetti iddoo baay'eetti warra gurguddaa jedhamu kana warra jeneraalis warra atoos warra maalis jedhamu kana buusuu dandeenyee turre. Dhaabbiin keenya gara fuulduraatti deeme. Kana keessannaa waan lama na yaadadda ture. Tokko innaan dura dhaabbiin keenya dhaabamu Jarmanitti waamamee ture. Sabni biyya kanaa Jarmanitti na waamaniitu maallaan jedhan seetanii nama si eeguu farajjoota qaxarraa sakuriitii nama si eeguu naan jedhan. Maali mootummaa Adaawii Ansaroo biyyuma sanaa wajjin jiraannaa Jarman dhufee maal na godhaan jedhan. Lakkii isaan irraa miti kan si eegaa jirru eenyunnaa warra OLF'ti jedhan. Egaa qarshiin wasa faranjii kennitan sana naa kennaatii dhaabbii keenya ittiin guddifnaan jedhan. Tokko sana jedhan. Akkasittani waa argadhe jechuu goone. Lammaffaa immoo maal ta'e seetanii dhaabbiloota wajjin ennaa gamtaa uumuu yaallu warri akka biyya kanatti hojjetanis warri baay'een Faransaayitti walgahii waaman. Walgahii sana maal nu godhanii Profeesar Bayyanee Beeturusaa biyya keessa jiru warri alaas Habbaa Meeson jiru. Walgahiitti kana gubbaatti nu waamuu rakkatan. Honuti waamanii OLF'ii nu jalaa fayyadaniitu OLF'idhaa dursummaa kennanii nuun boodatti nu hambisan. OLF'in immoo waan Itoophiyaa kana baay'ee jaalala guddaan qabu si'annaa sana. OLF'in afnaanii nu waaman. Innaa sana baay'inni afaan Amaariffaatiin baataa qoyyani sana. Akkasitti seennee jechuu gooti warra biyya kana keessatti chocho'anis wajjin akkasumatti guddannee tasgeenye. Egaa akkuma isiniin jedhes dhaabbii keenya dhuma isaa bu'aa bayii guddaa keessa dabarree waggaa baay'eedhaaf immoo innaa filannaa fa'aa gannu yuunivarsiitii fa'aa liqeeffadheetan iddirii kan jira wayii jiraachitti miseensadha. Liqeeffanneetu galla. Filannaa keessa gallaa innaa filannittiin darbe xiqqoof qarshii wayii nu hafti. Idaa sana immoo deebinee kaffallaa turre jechuu goone.
lama famu nasana wakato koli kashiru manama tokko kashuma kontini mootummaan keenya kuni dhaabbiin keenya kun jechuudha ture jechuudha kashuma nama tokkooti wakato koli amma gaaddoo baay'ee keenya irraa asga'uu keenya istuudiyoo 4 kiiloo nurraa fudhatamtes beektu miti akkatti fudhatamte miliyoonii amma ta'een beeku tokko falakkaadha jedhu miliyoonii tokko walakkaan bitaniitu nurraa fudhatan innaa sana ishumtuu sinitti guddatte jedhaniitu nuti garuu itti fufne warra gamtaa kana qabannee itti fufne egaa qabsoo keenyas as ga'ee adaawiin tokkoffaas bu'ee adaawiin lammaffaas ol ba'ee egaa adaawiin lammaffaa kun wajjini waajjira akkasii nu eeyyamuu isaanii waaqni isin haa tolu jenna. Dachiinis mannis dachii Oromoo ta'e jechuudha waaqni isin haa tolu jenna. Kana nu gochuufi har'as geenyerra kana dhagaa bu'aa biichi.